Here we go. Have a seat. Have a seat. Afaan Ingiliffaatiin taa'i. Taa'i jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin have a seat. Have a seat jechuu dandeenya jechuudha. Have a seat. Fakkeenyaaf tolaa please have a seat. Please have a seat yoo jenne tolaa taa'i jechaa jirraa jechuudha. Leave me alone. Leave me alone. Nadhiisi. Qofaatti nadhiisi yookiin qofaa kootti nadhiisi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin leave me alone. Leave me alone jechuu dandeenya jechuudha. Leave me alone. Qofaatti nadhiisi jechaa jirraa jechuudha. Leave him alone. Leave him alone. Qofaatti isa dhiisi. Qofaatti isa dhiisi. Naawonii kan duraarraa gara himitti jijjiiruutiin leave me ka jedhu leave him alone yoo jenne qofaatti isa dhiisi jechaa jirraa jechuudha. Leave her alone. Leave her alone yoo jenne immoo qofaatti ishee dhiisi. Qofaatti ishee dhiisi yookiin biraa deemi jechaa jirraa jechuudha. Good. Don't let me down. Don't let me down. Nan gatiini qofaatti na hin gatiini jechuu yoo barbaanne immoo don't let me down. Say it with me. Don't let me down. Great. Don't let me down. Nan gatiini na hin gatiini yoo jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Don't let me down. Don't let me down jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin maaloo qofaatti na hin dhiisin. Maaloo qofaatti nu hin dhiisin. Maaloo qofaatti nu hin dhiisin jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komeenti jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Deebii keessan komeenti jala nuuf kaa'a. Good. Don't let him down. Don't let him down. Isa hin gatiin. Isa hin gatiin. Qofaatti isa hin gatiin jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Don't let him down. Don't let him down. Don't let him down jechuu dandeenya jechuudha. Qofaatti nu hin gatiin yookiin immoo nu hin gatiin jechuu yoo barbaanne immoo don't let us down. Don't let us down. Don't let us down jechuu dandeenya jechuudha. This is odd. This is odd. Kun addadha. Kun waan ani beeku miti waan addaati jechuu yoo barbaanne immoo this is odd. This is odd. This is odd jechuu dandeenya jechuudha. Kun addadha. Waan ani beeku irraatii addadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin this is odd jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin sun amala addaati. Sun amala addaati. Amala akkasii hin qabu ture yookiin hin qabdu ture jechuu barbaanne sun amala addaati jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komeenti jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin sun addadha. Kun amala addaati jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komeenti jala nuuf kaa'a. They are quietly different. They are quietly different. Isaan sirriitti addadha. Tasumaayyuu waliin fakkaatanii jechuu yoo barbaanne immoo they are quietly different jennaa jechuudha. Isaan sirriitti addadha waliin fakkaatanii jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin they are quietly different. They are quietly different jechuu dandeenya jechuudha. I'm highly eager to meet you. I'm highly eager to meet you. Si wajjin wal arguuf kun sanuma. Garuu inni kun fedhii guddaa akka qabnu
argisaa jirra jechuudha. Si wajjiniin wal quunnamuuf yookiin wal baruuf yookiin wal arguudhaaf fedhii guddaan qaba jechuu yoo barbaanne immoo I'm highly eager to meet you. I'm highly eager to see you or to meet you jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin inni kana hojjechuuf fedhii qaba jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Inni kana hojjechuuf fedhii qaba jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Oro English, your number one choice. Great. Be strong. Be strong. Jabaad. Jabaad jechuu barbaanne be strong or be encouraged jechuu dandeenya jechuudha. Jabaad nama tokkootiin jabaad jechuu yoo barbaanne be strong. Be strong jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jirra? Jabaad jechaa jirra jechuudha. Jabaad jechaa jirra jechuudha. Good. Be strong. You will win it. Be strong. You will win it. Jabaad ni moota. Jabaad ni moota. Jennee nama tokko jajjabeessuu yoo barbaanne maal jenna? Say it with me. Be strong. You will win it. Be strong. You will win it. Jabaadhu ni moota jechaa jirra jechuudha. Jabaadhu ni moota jechaa jirra jechuudha. Be strong. It is almost done. Xumurteetta yookiis xumurameera. Jabaadhu. Almost beqa ta'eera xumurameera. Jabaadhu jechuu barbaanne be strong. It is almost done jechuu dandeenya jechuudha. Who did it? Who did it? Eenyutu hojjete? Eenyutu hojjete? Jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Who did it? Who did it? Jechuu dandeenya jechuudha. Meeshaan immoo afaan Ingiliffaatiin nama tokkootiin jabaadhu kunis ni darba. Jabaadhu kunis ni darba jennee nama tokkootiin jajjabeessuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Jabaadhu kunis ni darba. Wanti amma keessa jirtu sun ni darba. Jabaadhu jechuu yoo barbaanne maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Instantly. Instantly. Battaluma sana yookiis immoo ariitiitiin yorichuma sana jechuu yoo barbaanne instantly. Instantly yookiis immediately jechuu dandeenya jechuudha. Instantly. Battaluma sanatti yeroodhuma sanatti jechuudha. Instantly. Instantly. Battalumatti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. I did it instantly. I did it instantly. Battaluma sanatti yerooma sanatti an dalage jechuu barbaanne maal jenna? Say it with me. I did it instantly. Great. I did it instantly. I did it instantly. Battaluma sanatti an dalage jechaa jirra jechuudha. Do it instantly. Do it instantly. Dafiiti battaluma sanatti hojjedhu yookiis dalagi jechuu barbaanne immoo do it instantly. Do it instantly jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee jecha kana baay'inaan kan nuyi fayyadamnu yoo eventonni lamaan tokko wal faana jiraatan akkuma waan tokko ta'een yerichuma jechuu barbaannedha. Instantly kan nuyi fayyadamnu. Good. Currently yookiis recently jechuun yeroo ammaa yeroo baay'ee yeroo ammaa akkas ta'e yeroo ammaa akka kana ta'aa jira ni jenna. So kana jechuu barbaanne currently yookiis recently jechuun yeroo ammaa jechuudha jechuudha. Yeroo ammaa jechuun specific saa tokko ton taane duration qaba. So yeroo ammaa jechuu barbaanne currently jenna jechuudha. Mee afaan Ingiliffaatiin yeroo ammaa kana yeroo ammaa jabaachuu qabda jennee nama tokko advice gochuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a.